Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti piroojeektoonni bara 2017 ijaaramuun eebbaaf qophii ta'an hooggantoota kutaa magaalichaan daawwataman. Kutaan magaalaa Abbaa Gadaa aanaalee afran keessatti piroojeektoota misoomaa adda addaa hirmaannaa hawaasaaf abbootii qabeenyaan ijaarsisaa kan ture yoo ta'u, isaan keessaa waajjira haanota odaaf badhaatu, galma walgayii aanaa Dagaagaa, iddoo taphaa fi tursiisa daa'immaniif kanneen biroo fa'aadha. Hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Imanuu Tashoomaa piroojeektoonni bara 2017 akka kutaa magaalaa Abbaa Gadaa haanota afraniitti ijaaraman gosa adda addaa ta'uu dubbachuun kunis hirmaannaa abbootii qabeenyaa fi kan hawaasaatiin ijaaramuun eebbaaf qophii ta'uu ibsan. Piroojeektoonni kun akkuma ammas ilaalaa turtan roga garaagaraa qabu. Pileegiraawundi yookiin immoo iddoo taphni daa'immanii aanaalee afran irratti hojjetameeti kan jiru. Karaa biraatiin immoo gamoowwan sadarkaa isaanii eeggatan keessatti gamoo aanaa badhaatu, gamoo waajjira bulchiinsaa aanaa odaa bachuun hin danda'ama. Karaa biraatiin immoo galma waltajjii uummataatis laaluun hin danda'ama jechaadha. Isaan kunniin yoo laallu hundi isaaniitiyyuu kan hojjetaman tajaajila lammummaa fi hirmaannaa abbootii qabeenyaatiin keessatti humna qabnu, potenshaala qabnu yoo sochoofne waan gurguddaa hojjechuu akka dandeenyuu fi waan hojjennu kanarraa immoo uummanni keenya fayyadamuu akka danda'u agarsiistuu guddaadha jechuun hin danda'ama jechaadha. Dabalataanis hojiilee misoomaa kun kan agarsiisu hawaasaa fi abbootii qabeenyaa hirmaachisuun gamoo hedduu ijaaruun akka danda'amudha jechuunis ibsan. Hirmaannaa hawaasaa fi tajaajila lammummaatiin gamoo ijaaruun akka danda'amu aanaa lamaan irraa mirkaneessuun hin danda'ama waan ta'eef kun immoo kutannoo xiiqii gaafata. Kana hooggansi keenya mirkaneessee kan jiru ta'uu isaati. Piroojeektoota kanarraa immoo hawaasni keenya sadarkaadhaan irraa fayyadamuu akka danda'u. Piroojeektiiwwan kun yaadama paartii keenya irraa kan maddanidha jechaadha. Kanaan dura akkanatti hojjetanii hawaasaaf tajaajila banaa godhuun hin baratamne. Garuu immoo hawaasa hirmaachisanii abbootii qabeenyaa hirmaachisanii tajaajila lammummaa fayyadamanii hawaasni fayyadamaa akka ta'uu danda'u yaadama paartii keenya irraa maddeedha waan ta'eef yaadamni paartii keenyaa kan hawaasa keenya ceesisuu danda'u kan uummata keenya tarkaanfattee badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuu danda'u ta'uu isaati kan laalle waan ta'eef hundaa ol piroojeektii kana guyyaa irraa kana daawwachuun keenya inni guddaan hawaasni keenya hirmaannaa isaatii waan hojjete san irraa fayyadamuu akka danda'u kan itti mirkaneessinedha. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Abdoo Mahammad waliigalaa hojiin ijaarsaa fi misoomaa hojjetamaa turan akka paartiitti to'annoo fi hordoffii cimaa taasisaa turuu himan. Barana akka kutaa magaalaa keenyaatti aanolee afran keessa jiran keessatti hojiiwwan misoomaa hedduu kan hojjetamanidha. Hojiiwwan ijaarsaa fi piroojeektii ni jiru, hojiiwwan inisheetiivii ni jiru, hojiiwwan kooriidarii ni jiru. Kan hunda hooggansa keenya abbaa abbaatti godhuudhaan yeroo yeroodhaan sagantaa qabannee marii idilee gaggeessuudhaan akkasumas immoo bifuma har'aa wal fakkaatuun daawwannaa gaggeessuudhaan hanqinoota achi jiranis dafanii akka sirreessan kallattii kaa'uudhaan sadarkaa har'aarra geenyeerra. Bara baraan hirmaannaan uummanni hojii misoomaa keessatti qabu dabalaa dhufaa jira. Kun immoo waa malee miti. Bu'aan kun bu'aa ilaalama paartii keenya biyya badhaate dhaloota garee dhaalchisuudhaaf ergama qabnu hawaasa keessatti mirkaneessuurraa kan ka'e uummanni abdii misoomaa qabuu fi abdii biyya badhaate bor arguurraa qabuurraa ka'eeti har'a kan hojii misoomaa keessatti hirmaataa jiru. Kun bu'aa olaantummaa ilaalamni siyaasa paartii keenyaa hawaasa keessatti gadi qabataa lafa qabataa kan agarsiisu ta'uu isaati. Bulchitoonni aanaalee kanneen keessatti daawwirratti hirmaatanii bara 2017 keessaa hojiileen garaagaraa hojjetamuu ibsan. Akka aanaa keenyaatti tokko waajjira gamoo aanaa odaati. Lammaffaan immoo pileegiraawundii iddoo daa'imman itti taphattu naannoo kondominiyeemitti kan qabanne lamaanuu bara kana jalqabame olmost amma xumuramee eebbaa fi qopheessaa kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Kanaan wal qabatee jalqabbii irraa kaasee hawaasa mariisisuun hawaasa abboomsuun marii bal'aa hawaasa wajjin geggeessuun wantoota keessattuu naannoo sanitti barbaachisan akka hojjetaman taasifneerra jechaadha. Hojii qulqullina fi magariisummaadhaan
akkasumas iddoo bashannanaa iddoo xiqqoo irratti waan magariisa ta'ee fi waan attraaktiif ta'e hojjechuu wajjin waan wal qabatu ishee sana iddoo xiqqoo qabnu irratti fakkeenya gochuudhaan sanarraa ka'uudhaan san ka'umsa godhuudhaan nullee akka aanaa keenyatti hojjenneerra jechuudha.